Rabbi waan jedhu kanaan kaasan akkasiin barsiisan. Nabi Muhammad ijoolleen kiristaana kana yeroo baay'ee wanti Nabi Muhammad irratti duulaniif sababa san mana barsiifamna waan ta'eef nama du'etti amananii Nabi Muhammad itti amananii kanaafuu amantaan Islaamaa keessatti hin fayyitullee humnaan nama amansiisanillee seexanatti isaa waliin jiraataa nama gorra'anii akkasiin qaban amantaa Islaamaa wannuma akka amantaa Islaamaa dacheerraa jibbuun qabu yeroo kiristaana keessa ture. Wallaahi lazim wannuma akka Islaam keessattuu sheekolee na bira luftuu fi darasoota akkuma isaan jibbuun nama hin jibbu. Wallaahi lazim akkuma isaan jibbuun jechuun maalii fi gorsi nuu kennamuuf akkaataa barnoota Islaamummaa irra barannu isa waan ta'eef jibbisa Islaamummaa irra baratan dhugaa isinitti hima tolchee akka gaariitti. Akka afaanin asirra haasamu kanaa miti barnoonni ijoollee kiristaanaatiif kennamu Islaamni namatti amana jedhanii kennamaaf. Nama akkamii nama du'etti amana jedhanii akkasi nuu kennama. Kanaaf amantaa Islaamaa kamaan amantaa kam irraayyuu hin jibbaa jechuun yeroo amantaa san keessatti. Gaafiin ati gaafattee si deebi'uu akkamiin deebisaa harkatte? Fakkeenyaaf gara paaster irraa illee jechi deebisaan inni waggaa sanitti si kannisan fakkaata. Akkasuma gartee warra keetti irraa illee san si fakkaata. Deebisaa duuba akkamiin harkachuu dandeesse? Boodarre maaltu uumame? Deebii tokkollee hin arganne. Akkasumatti osoo jiru sadarkaa elementary barnoota xumuradhee kutaa 10 xumure kutaa 12 gaafa baradhu paasterii wayii gaafadhe itti deddeebi'eetuma gaafadhe namni beeku dhabamu faarfataa simbiru dhalataa nageellee gara nageellee kan hin faarfataa isa siqee gaafadhe qasi jedheetuma abbaa kootiin inni hiriyyaadha hin gaggaafadhe ati ilaalcha kana yoo qabattee jiraatte Yesuus Kiristoos garuu nama kaawwaniif nama tolchee inni nama nuufillee nuu nama sababbi isatti amannuuf Yesuus Kiristoos hin fayyisee nama fayyisee naan jedhe hayye Yesuus Kiristoos kana yoo fayyise jenne nabi Ibraahim waan Yesuus Kiristoos hojjetu caala hojjetee jira nabi Ibraahim maaliif waaqan taan tokko nabi Muusaan jira maaliif waaqan taan lama nabi Muhammad jira sallallahu alaihi wasallam maaliif waaqan taan Yesuus Kiristoos maaliif keessaa filatamaa jedheen. Deebiin adeemsu dhabee maan adeemsi beektani Yesuus Kiristoos walqunnamtii tokko malee hafuura qulqulluun dhalatee naan jedhe. Hayyee hafuura qulqulluun ka dhalate isa Yesuus Kiristoos ittiin mataa ofiitiin dhufuu hafuura qulqulluutiin akka dhalatu uf taasisemu abbatu akka dhalatu isa taasisee jedhee gaafadhe. Kun siif hin galu ganaa barattee kaate gaafa wallaahi waan hin daganne keessa baratte. Ani sadarkaa kutaa 12 irratti ba'eessa baradhe ustaad barattee kaate barnoota wangeelaa guutuu baradhee jiran abbaa koo jelas nu barsiisan halkan barattee kaatee gaafa xumurtee waan dhossaan keessa barattu jira suni guyyaa sasii galaa gaafa amantaa kanarraa akkana mormaa qabaattee deemaa jiraatte fayyinni kee hin jiru qabeenyi kee hin jiru laamsha'uu dandeetta namni hagana akkana ka laamsha jira jedhanii na sodaachisu eegalan akkasi itti dhiisee gale deebii tokkollee osoo irraan arganne ani as deebi'ee ustaazota dhageeffachuu eegale. Gara ustaazota kanarra waan baay'ee warroonni ustaazota kanarra waan darbu dhageeffachuu eegale. Kennarraa hin dhabe. Guutuutti warra waan paasterii jedhamu, waan qeefii jedhamu hundarraayyuu hin dhabe. Uma tokko waan deebii jedhamu. Yesuus Kiristoos waaqa natti amanaa bakka jedhanii isaan naa deebisan tokkicha hin dhabe. Qamar Huseenii keessanii inni asiin nu dhiyaata. Inni kofaleedhaan shaashamanneedha. Shaashamannee dhufa hin hordofa. Guyyaa tokko tasa ta'ee dawaa guyyaa sanbataa godhan wayii dhaqee ilaalee ture. Namni kiristaana keessaa bahe tolcha waa'ee amantaa kiristaanaati haasaa inni sun guutuu isaa waraabee galeen. Guyyaa sanis akkuma amma islaamummaatti dhufnaan ari'an kana ofirraan ari'anii torbee tokko guutuu mana adaadaatiin yaa ta'e. Sababbii Yesuus Kiristoos eessa waaqa ofiin jedha jedhee galee gaafadheef torbee tokko guutuu ofirraan ari'anii bakkeerraa galee jechuudha. Achirraa deebii dhabee gara islaamummaa dhufu akkana taasise tokkoffaa isa kanniinii isiniin jedha gaafii biraa qabaattanitti hoo. Okay.
erga islaamummaa gaa akkamitti yeroo akkam islaamummaa tana qabattee yoo erga shahaadaa qabatte hangam geessee jirtu. Erga shahaadaa qabadhe amma waggaa tokkoo fi erga ramadaanni ba'e ji'a meeqa geenyeerra Amma ji'a ji'a tokko beekan. akkas waggaa tokkoof ji'a tokkoof wayii jechuu bakka waggaa tokkoof ji'a tokkoof torbee lama akkas ga'ee jira amma. Okay. Akkamiin shahaadaa qabattee eenyurra shahaadaa qabattee miirri yeroo sun jiru hoo maal ture? Ani jalqaba rabbiin nama tokko islaamummaa badhaasuuf rabbiin kun kallattii hedduun islaamummaa nama badhaasa. Ani jalqaba gaafa biyyaa bahu barnoota digirii akkaawuntiingii faayinansii waggaa tokkotu naaf xumurachuuf jechuudha. Jecha asirratti haasa'uun barbaadu jecha san jecha tokko maatii irra wal aaree jennaan obboleeyyan koo bakkee biyya biraa jiran. Abbaan kootis bakkee biyya biraa waggaa hedduu turee gale haadhuma koo wajjin jechuudha. Obboleeyyan koo achi ergan an achi deemuu barbaada barnoota na jibbisiisee jiraan jedheen. Lakki barnoota barachuu qabdaa dirqamaa naan jedhan. Lakki an barnootaan baradhuu bakka san na ergitaniin jedheen. Si hin barbaannu jalqabumaayyuu ati amantaa irratti illee rakkoo qabda barnoota illee barachuu fedhan qabdani ofirraa na dhiibuuf qaanii an biyya arabaa dhufe. An biyya arabaa erga dhufe qaraa rakkadhee jira ustaas maal rakkadhee imaniyyin u'uu jedhee sanbata yoo dhaqe guyyaa sanbataa cherchii yoo dhaqe sobuu dadhabe wallaahi sobuu dadhabe ustaas ganamarraa kaasee haga sa'a 8 nama funaanaa beeka wallaahi laziim warra jala jirta waan laaftuu isinitti fakkaatin sobuu. Nama kana akkamiin funaantan? Bakka irra teennee eenna nama haaraa dhufu kana bakka irra teennee eenna akkuma bakka irra teennee eennu kanaan warri kirarii dhawun jiraa miti. Mucaa xiqqaa tokko yoo laaltanii jiraatta obboleessa koo lakkuunaan dhalate. Anaan lakkuu dhalate mucaan dhufaa ijoolleen bebeetti dhufaa jala ta'a kirariidha. Wannaa kana taphata jechuudha. Bakka irra teennee nama eenna erga nama eenne dhandhee eenyutti himna seetan isa kirarii dha'u sanitti himna. Paasteriin kun waan godhu beektanii hin faarfata. Akka waan faarfatuu godheeti jecha nuti himne san beedhaqee isarraa funaanuu fi beekaa. Akka nama kirarii sanii faarfannaan sagalee qayyarsiisuu wayii argitanii fakkeenya waaqayyoon akkana na godhe jedhee sossobeetuma dhaqee sobeet dhaqee namicha kirarii dha'u san bira dhaqa. Maal jedhe jedhaanii bira akkuma nama kirarii jijjiiruu dhaqee itti hima. Namichi kirarii dha'u sun illee kirarichaan jijjiira. Maaliif itti shawwadaaranii beeka? Kiraricha taanii jijjiira inni ammoo kirariitanii sagalee kirariitanii jijjiiratee faarfannaa biraa jedhee ka'ee nama haaraa nutti himne san waama jechuudha. Bakka akaaqin balaa itti humna kiyyaa olin na jibbisiise. Ganama somna, galgala somna, iftaan islaama son yookiin kiristaana ta'an yookiin ortodoksii ta'an yookiin humnaa ol na jibbisiise bakka na salache. Guyyaa isa dhumaa ani biyyaa biraa ba'e ta biraa ba'e dubbisuu eegale lachuu wal bira qabeetu. Haga biyyaa beellee amantaa koo. Osoo gamana dabarre laal osoo gamanas hin dabarre mudannoon yeroo gartee nama fiddanii gartee akkasitti isaanii dhiyeessanii information jiru dabarsaa turtansanii namoota isin akkasitti fiddan san keessatti wanni addaa wanni yeroo sanitti isin uumame jira. Aboo tiktookiin maal ta'e? Ana biratti waan argisiisu maal ta'e isin biratti? Oye, ayyee baarikeeshin godhi jeetiitiin akkatti waa irra fide. Sirreesseetiin jira. Wanti addaa yeroo isin gartee nama san fiddanii isaanii dhiheessitan kana yeroo gartee namni alaa dhufu namni kun biyya biraa biyya inni tahee maqaa isaa waan inni hojjetu dhaloota bakka san akkas waan akkanaa kana qoratanii gamana dhiyeessaa turtan. So nama isin akkasitti dhiyeessanii isaan illee dubbatee wanti reakshinii addaa yookaan wanni addaa gocha addaa uumame haa takka ammoo sababa saniitiin amantaa sana akka qeebalu taasise haa ammoo wanni sun ammoo akka takka isin harka didee isin harka fashalse waltajjii isin irratti waa isin irratti uumame maaltu jira? Akka gaarii jiru ustaat gaafii yoom na gaafatan jedhee yaadaa ture na gaafatan galatooma. Waan hin daganne keessaa islaama illee ta'e islaama keessa jasbaan jira. Islaama ta'e ka sammuun isaa jasbaa jira. Dhugaa isinitti hima. Maaliif ka jecha bizineesitti amanuu bizineesii jecha takka ittiin amanuu jira. Yoo irraanfachuu baadhe namichi tokko arsii bahaati. Qaama lutti isaa kun baay'ee isaa miidhamaadha. Ofirra zooree hin danda'u. Qabatanii dhufaniin.
dhufaniini sanbata akkasumaan bariisaa seensisanii bakka inni irraa dhufe irraa ati eenyu Hasaniin jedhama. Eessarraa dhufte? Godina Arsii baa bakka akkanaa irraa dhufe. Maali rakkoon kee maaltu si dhukkuba? Akkana mana yaaraa dhaqee qaamni koo yookiin birtii yookiin maal jedhanii akkana wantuma kaanii himata. Qarshii meeqa qabda? Hagana qaba. Zayitii wayii yoo hin jirti ta'e zayitii jaarikaa guddaa kana binnaa jaarikaa guddaa kana binnee eelee guddaa bassina. Eelee guddaa bassinee waan hadhaa wayii wanti isaan itti makan jira. Beektan abbaa maali wanni isaan itti makan san maali? hin beennuun dhofama ustaas. Hafuura isaa yoo laaltanii jiraattanii isa buna keessa kaansun maaliidha waan na urgaa'u tokko isaa wal fakkaata. Hin dhofama. Maali mee na hima as jalatti na hima warri beektan waan san. Okay. Jechuun Buna keessa kaa'atti fayyadamnu wanta sana hafuurri isaa akka qabeettani. Namni waa barri Xeenaddaam. Xeenaddaamii miti. Israa'ila kinoo ofumaan marga yoo cabsanii gadi suuqanillee ni marga. Itti fufi. Isaa wal fakkaata beektani inni sun dhosaan itti naqama. Inni dhosaan itti naqamu kun amantaa kana keessatti wanti icciitii qabaatu. An tokkoffaa ijoollee kiristaanaa kaasdere jirtanillee nama tokkollee waan hin qabne tokkoffaa abbaa kiyya quba akkana qabee isinitti himu. Wanti kun digimtii qabaaf hin qabuu isaa adda baasee hin beeku tolchee. Wanti natsaa ta'uu isaa osoo natsaa ta'e akkuma zayitii dafifnu san nu kennanii dafifnee kophaa baafna ture. Wanti kun kophaatti halkan itti naqama. Garuu waan isinirraa juustaa isin yoo qabatanii namaan tuuxan nama kuffisu. Argitanii? Jarri amma jarri yoo akkanatti tuqaniini isiniin dhaansun kufaatiin akkasi kufaatii sun soba hin kuffisu diqqoo sammuu kana dinizis godha akka waan nama kinu ashiishi nama obaasee argitanii. Yoo dhaqeeti inni qacciititti inni fayyadamuu beeka sun zayitiin guutuun raabsamuuf kapaasteriin fayyadamu tokkoo miti. Guyyaa kaani kan namichaatiif isiniif kaasuuf jedhee beeka. Guyyaa kaani zayitii kana bitate namichi kun hin fayya jedhee zayitii kana isa sadi bitate birrii 500. Birrii 500 yoo san qaaliidha beeka. Inni atiristi sangaa tokko wayi baaseera. Namichi hin gale. Zim jedhee galee namichi erga galee hin du'e. Namichi hin galee erga galee hin du'e. Zayitii bunan naqii fayyadami jedhanii bunan naqee fayyadami namni akkasii erga galee namichi hin du'e. Ilmi isaa hojii mootummaa kana qabaa sanbata torbee lammaffaatti dhufe. Qaama waraanaa kanallee dabalatee dhufe erga dabalatee dhufe oluma seenee maayikii namicharraa bute abbaan kiyya akkasitti du'ee maaloo ta'e kaanoo ta'e baxabbate cherchii guutuu baxabbatame. Ta cherchiin guutuun baxabbatame abbaa koo ta'anii itti aanaa abbaa koo ta'anii nama gara 6 ta'anii hiyyaa'an cherchii keessaan guutuutti hin baane. Qaamni seeraa jaran to'ate. Tajara to'ate jarri to'annaa seeraa jala galan. Namicha kanaaf zayitiin gurguramee jira. Gurguramee jira. Zayitii gurgurame kun namichi kun fayya jettanii ni asii baastanii. Oguta qaamaan dhagaa jirtanii wanni kun nama keenya osoo hin beeynatti miidhamu ni fayyada. Hundi keessanuu sheer godhaatii nama hunda biraan ga'a. Taaptaabiin dhiisina piliis. Mallattoo tiiktook illee giiftii sirnaan barbaadu mallattoo tiiktookii akkana godha akka nama fiduuf. Amaan kanumatti dabaltee yaada kana gisee fittee boodarra warri akka ija hidhanii islaama fakkeessanii itti deeman huyyoo akkam turee haja'u achi. Akka gaarii isinii fida ustaaz. Taaptaabbichaa godhan yoo isin dadhabuu baattan akka ajaa'ibaatti isinii fida. Waan dadhabbiin hin jiru barumsarra jira waan ta'eef. Ayyee san booda namni dhuftee waraanni poolisiin isa to'atte itti fufachirra. Isa erga to'atte booda jarri ni hidhamte. Jarri egaa hidhamte anaa mucaa tokko nama 5 keessatti hafne. Nama 5 keessatti hafne gadi cufne barri. Mana amantaa ta'ee beeka sobaan hidhamanii jiranii jarri to'annaa seeraa jala oolanii jiran. Barri gadi cufne hafuurri hamaa seene jennee iyyasatti oofne wanti jirra kadhatanii oomata akka jiru. Achiin jarri hidhaa bultee erga jarri hidhaa bultee itti faradamuu qaba jedhan jarri. Hattuudha wanti kun sobaan hojjetamaa jira itti faradamuu qaba jedhan. Ayyee itti faradamuu qaba itti faradamuu qaba. Achi yoo itti faradamuuf ta'u birrii qara cherchiif olii qaban muluu gubbaa dhaabatanii itti maxaaxxe godhanii mana hidhaati yaa'an. Birriin akka sobaa waan dadhabduu miiree hin beektani.
dhugaa. Kaafirri bar kaafirri si jammar kaafiraan birriin sobamtu hamte dhaqanii birriin satti godhanii cufanii mana hidhaatii jarriin baate ila sadarkaa kana jira jechuudha. Nama fayyimna jedhanii sadarkaa kanarra geessan. Isa lammaffaatti tara. Namtichi tokkollee akkasuma waraqata qabatee waraqata wayii harka qabatee dhufe. Namtichi ammallee torbee itti aanu kanallee balaa buusuu barbaada waan ta'eef namichi xiqqi kata yaaftaamii nama jabaa. Namicha tanaan namichi ta dhufe. Oli kaanii bakka itti ati hiyyeessaa homaayyuu hin qabdu qabeenya godhachuu barbaaddaa qabeenya horachuu barbaaddaa ati hiyyeessaa harkarra hin jiranii haadha manaa teetiin akkana taate'anii namichi qacci godhee waraabe erga waraabee hin baheeni guyyaa lammaffaallee abbaa kiyya kara eeganii tumani. Wallahi warri addana jirta obboleetta kiyya sheer godha. Aziif wallahi aziif. Ganaa achii bahee gale. Tartiibaan callisaa dhageeffadha barnoota warri as jalaallee kan jala jirtan ijoolleen kiristaanaa dhibbatti hin beektu ustaas. Hin hordofanii wallaahi namni kamuu amantaa ofiirraa jaalala qaba. Amantaa ofiin hordofaa ijoolleen hin beekan. Wanna takka wanti irraa beekan hin jiru. Warri irraa beeku woo warra nuu itti dhiyaatu kan warra abbaan isaa afoo jiru kan warra paasteri dhiyaatu kan warra isaaniif icciitiin baafne kan. Isaantu itti dhiyaatan yeroo sanitti. Ati listi yoo warra imaamaa maratee achi islaama jedhu kana tokkichi isaa tokkichi islaamni achi dhaqee amanu tokkichi hin jiru. Jazbaan islaamaa ishii jedhee namanuuf. Jazbaa keessaayyuu inni maraataan dhufee isaanii ishii jedhee naman. Dhugaa jirtu isinitti maali? Imaamaa marateet imaamaa maradhu guyyaa akkanaa qophaa'e jedhaniini galiin xinnoo wayii hin kennamaaf nama kana. Haga torbee lamaa haa taatu yookiin kiraa manaa ji'a lamaa sadii haa taatu hin kafalamaafi erga kafalameefi qindeessee dhufa imaamaan bari ustaad imaamaan jira amma mana abbaa kiyya wallaahi laziim amma na eenyutu jalqaba mana abbaa biraatiin quban qabu. Paasterii guddaa wangeela jedhanii jala taa'anii jala amanan keessa mana paasteroota atilisti xiqqaatee paasteroota lakkoofsan qabnee deemee jira. Hunda isaanii tajaajilaa waan ta'eef abbaan kiyya isa faana deema waan ta'eef mana isaanii kana hunda yoo deemtan imaamaan tokko jira koofiyyaan tokko jira madaawwarri tokko jira ka dubartii shiinni gaddiratan tokko jira hijaabni tokko jira kun hunduu kophaatti itti qollifamee taa'a. Itti qollifamee taa'a gaafa sobni dhiyaate dammoo ittiin sobama. Guyyaa sobaa jechuudha. Imaamaa sun eessaa fuudhama fuunee nu kennanii hin marana qucci goonee namni haaraan dhufaa itti marraa. In qophaa imaamattii tan ofirra buusee qacci godhee madawarattii gaddirate subhaanallah wallaahi laziim soba daan kan qabne gaddiratee dhufe xuzzedhee taa'a. Hin haasofsiisan ani islaama keessa ture akkana amma yoo wanni namni dogongoru waa tokkoon dogongora beekta diraamaa wanti ummanni islaamaa ittiin dogongoruu fi ummanni kiristaanaa ittiin dogongoru kana beektanii qulu allahu ahadu allahu samad kana kaafirriin beenne hin jiru. Mulu qaban dhufee isii lama sadi jedha qul allahu ahadu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan hunduu ima jedhe muluunu akka ammaan tana eenyu jettaniin namticha gurraacha dheeraa tokko fa'aa eenyu cufaa kajan tokko fa'aa akkanatti qabanii nama wanni itti kaayanii huccuu gurraattii fuulattis godhanii biyya arabaatti dhufee akkanan tahee waan akkasiisan. Isinii akkasiin qindaa'e namni kun islaama jedhanii himan guyyaa san beekaa cherchiin qillixii bu'ee maraata qillixii qophiin paasterii isaaniif mana qophaa'uu fi nyaanni isaaf mana qophaa'u waan addaati maaliif waan gaarii hojjete waan ta'eef waan kanan jedhamne islaama fidee amansiise islaama dhaqee maqaa waame jedhanii waan addaattu isaaf qophaa'e wanti addaa soba daangaan qabne kaaganaattu achi keessa jira. Soba daangaan qabne jechuudha. Islaamni dhaqee amane tokkichi hin jiru. Ka imaamaa maratullee kaafiruma kaleessa Yesuus jedhaa oolu. Kamisaa waliin ani pheente jedhee lallabaa oolu. Kamisaa waliin kirrii tokko hidhatu malee islaamni bakka irraa ba'e tokkichi isaa hin jiru. Wanti beekamee irratti wal dhaban yoo jira. Wanti beekamee irratti wal dhaba yoo jiraate keessoon isaaniitu irra wal dhaban. Fagoo dhiisaa. Keessummaan isaaniitu irra wal dhaban. Paasteriin tokko isa qulqulluudha.
Mee sadarkaa nabiyyii of geessanii mini raajiidha jedhanii ustaaz. Raajii tokko ka jedhu tokkoffaa qulqullummaa qabaachuu isa barbaachisa moo hin barbaachisu? Akkan. Qulqullaa'aa ta'uu isa barbaachisa. Dubartiin walitti dhiyaachuun barbaachisu. Paasteriin tokko qeellama wallaggaa irraa dhufe. Warra haadhatiyyaatiin abba lammoota. Paasterii cimaa hin dhufe mana algaa qabate. DH Kiliin Paarkii jedhanii mana algaa qabate erga mana algaa qabate paasterii kana takka takkaan atilis xiqqaatee guyyaa 5 ol wallaahi yoo addele jiraate obboleessa kiyya sheer godha. Dubartii babbareeddu ebalii yoo dhaqi lakkoofsa irraa fuudhinaan jedhee irraa fuudha dhaqeesii kadhadha jedhee mana achi geessaaf. Dhugaa jirtu isinitti himan sagaagalummaa isaa tokkoffaa islaamummaa irra wadhabuu irra bakka isaan itti wadhaba isinitti himan. Namicha kana hin geesse. Zim jedhee guyyaa 2 moo 3 geessee fiiti harmeetii ya gaafate. Namichi kun qoy obboleessi kan kee maaliif warra dhiiraatiin kadhanni dubartii bareeddu bichaarra seexanni jiraadhe. Itti maal jechuu barbaaddee naan jette. Naaf hin gallee jechuun cadhisee dubartii maa kadhataa maa yoo nu bira bule. Manni kun maatiin koo mana magaalaa qaba. Maaliif as hin bulle jedhee gaafate. Lakki hin bulu. Wallaahi ustaaz ambarnoota irra sodaata kan qabeenyulleen rabbii tokkicha haqaatee achi asin dibbiyyoo jedhe takka dhaga'u. Dhugaa isinitti moo warra jala jirtu ka kiristaanaallee ka islaamaallee guyyaa kaanii guyyaa arfaffaa moo beekaffaa torbee lammaffaatti haga torbee tokkootiin beektanii mita kataataayiidha guyyaa sagantaa qabaniiti. Guyyaa arfaffaa fidee fi barri irraa deemuu dide gocha isaa hojjetan caqasuuf gurra barrii qabee zim jedhee taa'e achii deemuu didee. Kadhannaa tokkittiin hin jiru bilginnaa biraattu eegale ustaas wallaahi laziim ani ilma islaamaati. Bilginnaa biraattu eegale. Bilginnaa san qaxxi godheet sagalee san dhaqee ijoollee waliin tajaajilu waan. Ijoollee waliin tajaajilu hundisii dhageeffatte ganama madaraki inni baanaan laqallattee hundisii taphattabte namichi. Nuu lallabuun qabu jedhaniin. Cherkii muluu wal baxabbaxee wallolee teessoon caccabee maal ta'e guyyaa kaanii namichaan teessisanii akkana sagaagalummaa waan akkanaa hojjetanii dhumarra namichi achii baqate. Islaamu keessoo islaamuun gara amantaa nama biraa qabsiisuu osoo hin taane yoo akkana laaltan onnaa isiniif fakkaatan malee keessoon isaanii tokkoffaa nagaan qabu. Osoo waliin lolli oolanii bulan sobarratti waan ta'eef. Keessoo warra amantaa raasaa dhufeeti isaanii amana jettan kana shaamisiin qophaaya. Sagaleen na deebisa. Sidda walame. Natti bilbilan. Ammas deebisa. Shaamisiin qophaaya. Shaamisiin amma deebisu. Shaamisoota kanaan qopheessina. Shaamisii atilistii xiqqaate torbee tokko keessa shaamisii 1,000 qopheessina. Shaamisii 1,000 kun hundi isaa afaan Oromootiin fayyisaadha. Kabajjaan kara kabajjaatti jira. Yoo ka iyyuu laaltanii jiraatan ka kibir wade kibir inni lawuxaallee jira. Shaamisii kana hunduun bira hin bitatta. Namni tokkichi shaamisiin jira, bishaan leetira tokko jira, ka leetira 2 jira, ka gimmaashaa jira. Kana hunda daldala ustaaza wanni amantaa jedhamu tokko wanni kadhannaa jedhamu guyyaa sanbataa waan yoo asitti amma kamiidii irra asbaa kun bar lallaba tooftaa guyyaa roobii guyyaa maalii wal qabanii lallaban asbaa malee tokkichi namni achi keessa fayyi tokkichi hin jiru. Isa lammaffaallee jaartii takkatu jira. Jaartii dhibee sukkaaraa dhibamti. Fayyiteerta mana yaalaa takkatti hin dhaqin jedhanii ni galte. Ayyee. Abba jaartii tun duunaan rakkoo biraarraa nu geetta. Nullee balleessaa jirta. Takka mana amantaa kana cufii itti dhiisi. Lammaffaan an akka fina tokko ilma tokkootitti ilma keetii miti na waakkadhu jedheen guyyaa tokko fa'aa jechuudha. Xiqqaadha garuu umuriinaan. Maaliif keessoo kiyyan na jibbe wallaahi laziim. Abbaa koo waan namaa akka godhan hin barbaadu, akka hidhan hin barbaadu, akka dhaanii ajjeesan hin barbaadu. Maaliif soba irratti hundaa'u waan ta'eef. Lakkiin cufnu amantaan keenya amantaa akkanaati naan jedhanii guyyaa kaan jaartii sunillee mana yaalaan deemin jedhaniin jaartii sunillee hin duute. Jaartii sunis mana yaalaan deemne hin duute. Hin deemin jedhanii waan ta'eef isaan ammoo uummataan sobuuf hin deemin jedhaniin jaartittiin dhibee sukkaaraa qabdi marfee qara fayyadamtu itti dhiifte dhibbeen jettee tuute jaartiinis keessoo isaanii waan akkanaatu jira ustaas gaafii biraatti naaf uffama. Abbaan kan kee ammallee tajaajila kanaan itti fufaatuma jira? Abbaan kee tajaajila kanaan biyya kana waggaa 2.6 tureeti islaamummaa fudhadhee biyya gale. Gaafa biyya galu profeetiidhaaniin
waan isin raajii hin dhibne nabiyyii jedhanii raajii. Maqaa isaa dhiisaniit abbaa ibalullee jedhu ni dhiisaniit raajii jedhanii beektanii. Profeet akkam jirtan nagaa waaqaa isiniif haa ta'u nama gooftaa nabiyyii akkam bultan wallaahi laziim ustaas guyyaa tokko guutuu booye jecha profeetii ta'an jedhasaniif guyyaa tokko guutuu booye. Akkuma asii galeen paasteroota kana qaxxe godhanii qopheessanii erga qopheessanii mucaan kun amanuu qaba jedhan. Seexan hamatu isa seene amanuu qaba jedhanii qopheessan. Na dhageettanii hin galee sheer godhaa warra soddaatiidhaan. Iccitii jabaa tokkoon ganaa gaafachuu deemaati. Pilis sheer nu godha. Ani Finfinnee bu'ee erga Finfinnee bu'ee xiyyaarumaan hawaasaa galee hawaasaa Shaashamannee deebi'ee qophiin ajaa'ibaa beeka. Qophiin akka ajaa'ibaatitti. Na qopheessanii na eegaaran. Qophiin tokkoffaan maali? Amaan kafaruu qaba. Amaan kafaree bakka duraatitti deebi'uu qaba. Yoo kafaruu baate gaaf islaamummaa keessa seene waan hamtubbaa waan ta'eef kafaruu qaba jedhanii hin qopheessanii ani galee tagale galgala yoo ano seenee gadi hin teenne paasteroon anaa galu bakka nagaan galte bakka hafuura waaqayyoo turraadhaa akkuma inni seene hafuurri hamaan irraa na seene mucaa goma isaa bichaa natti himu dhaabbatee ka kiraarii akkana dha'uun argitiita jedhe barna sobuu barbaadeeti inni soorii dhiira onneen islaamummaa keessa gasseente wallaahi gaafa du'anillee qarbii keessatti namarraa hin buqqifne islaamummaa narraa buqqisuuf akkana yaaddani jedheen garaa kiyya keessa hin dubbannellee tak amma nyaata eegalanii wantummaan jiraa lafaa ka'e qiitii isaanii isin uumeedhaa beeka wanti jiraa lafaa ka'e dunuuffatee kadhatee nyaata gattaan jara ijallee baaftanii kadhattan dunuuffattaniillee kadhattan rakkoon hin jiru gattaa nyaadhaa jedheen. Wallaahi laziim nyaata isaanii nyaachuu dide obboleessa kiyya fudhadhee bakkee ba'ee itti dhaabatanii kadhatanii waan haadhatii harka kee namanu jedheen haadhatii tana dhalte harka kee amanee nyaadhu hin barbaadu jedheen. Biraa ka'ee kadhataa bulan iyyaa bulanii mucaan du'arra ga'eera du'uu eedaa bakka kadhatamuufii qaba jedhanii kadhatan. Ayyee amma abbaa kiyyaan profeet ayyee abba oo. Profeetii jechuun maal beektanii miin beektan eeyyee nabiyyiidha amma isin nabiyyiidha hayyee bariisaa gaafadhaa beekaa kana nabiyyiidha amma abbaa isin eeyyeen harmeen koollee na bira jiran isin nabiyyiidha eeyyee nabiyyi maarree waan nabiyyii hojjetu keessaa tokkicha hojjettanii hin hojjanna wanna barbaanne keessoon kee amanee gara amantaa keetiitti deebinaan wanna isin ati barbaadde hundaa si hojjanna. Hayyanaa hojjettanii nabiyyiin diqqoma akkanaatti diqqoma kana oodaati muka kanaan lafa tuqa bisaan bakka kanaa baasaa sadarkaa nabiyyummaa keessanii ilaala. Mee hafuuruma qulqulluu jettan kana uf jedhaa teessoo kana kuffisaa gaafii seexanni na gaafattu na kaafattaa jedheetti abbaan koo dallane humnaa ol wallaahi laziim. Ayyee nabiyyii jechi nabiyyii jettuun jiru. Eda akkaamaa mataan na dhukkubaa bule mee sadarkaa nabiyyummaa isaan matama kana na fayyideen akkami osoo amanne fayyida. Amma mucaa rabbi naa godhuuf mucaan utubaa naa ta'e obboleessi kiyya kun anka waggaa meeqaa na dhukkubee yuunivarsiitii gali na fayyiftee ta'aa abbaa jedheen. Nabiyyii erga taatan ishii isa amani kana fayyisaa yookiin teessoo kana afuufaa kuffisaa. Si hafuura seexanaatu si seene warra islaamaa irraa hafuura seexanaa si seene nabiyyi kiyyanarraa mul'ituu naan jedhe na biraa ba'ee